أنا تطلعت ناس يروفا مش دراس تنبر بادوتي ما أنا خير جرتامي أتشن نيجدو خلاص جوالي سان قفك إنسا راجب يوجد الراجب نقال تاك أنا سيقولو إن دنيا كنا جالسة ما نقول تنتن أنا سوداتامي ناتو سوداتامي نيجي ما نخيت تسيروفا نيجي يوني سودات انت أكنا سودات انت أبوني لاتا حاجة تندورا أكسيرا جتنا أنا ما تنقرتي بكا يسين خالد درتني جوليك أبسيستانيتي خيساتو ميتشيرك أبسيستانيتي نار بتي سواينا سيقول أما بو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوتو تافي خردك تخيا الرس دي بيت انجرا ما انت بتشون كسينو لمو وين اندي بين داوتو تافي خردك تخيا كونو دي بيت انجرا أرجي مال دي بتشون كسن هنو لمو وين اندي بين أني جتشو أكنا ما تكتي أعرفتين جرا جتشو أكنا ما تكاوسو انتاني أكنا ما تاخيتي أعرفتين جرا مالك جنان وانتنا أرسو جرو جولو مكابمتي أكرمي في ميتير وما ترك جرو سنماتو تشوغارنا كبسي جرا أرى أنتنا منتين دكاب جيتين كي دنيا في أبدي في هندو بساني تو منتين دكاب جيتين كي يوين أرى جيتشو راب أكسي خرم منا دي بي أما أنتنا منخيان جرا يرد وليد أبدي مجاسا قد يستمو قد اندستو كل ما نسا غافر دي جتشو قد يسنان نجابي قد يسو بانان naag akan goru beeka irradda waleetti gadi samoo gadi indistu qofa isa gaafadha awwaan takka abdi raasin fedhu maaliif jennaan joolee qabamte qofa akka gadhisan maal irraa fedhanii joolee akkam godhu deeman irratti dawwalaa waa'ee naanju daawwattoota fi hordoftoota kiyya asumaan ka daawwattan ta'a waa'ee naanju gadhisnaan rabbi najaa isa baase gadin isa hayyee gadin isa jennaan gadin dhiisu jennaan waan inni godhu ta'u waan isaan godhu ta'u harkufteessan isaanis nama ka qabame sunis nama jechuun isaan qabanii manatti hidhanii akka isaan godhuudhaaf deeman qalatanii nyaatu deemanii maali re'ee isaanii ummata irratti dawwalaa waan isaan jaan walumaan kan daawwannu ta'a. Anaaf beeka isaan akkan godhu haa gadwanni sun anjuu qofa bas kilmaan as booda dubbii takkan beeku dubbii akiraati jechuudha. daawwattoota fi hordoftoota kiyya irratti daawwattu hin jira. Ono gaay in kaasuu telefoonaa. Aloo assalaamu alaykum salaamtaa maali si gaafadhaa miti boo abdi ati abdiimi waan fedheef sirra dawwale joolee qabdee akramii fi miccir gaddista moo gadindistu? Akkin ta'uu fedhu moo gaddista moo gadindistu? Sin gaafachuu jira. Gaddisnaan na jaabaati gaddisuu baannaa waan si godhanaaf beeka. Gaddista moo gadindistu? Bakkan jiru moo bakkan jiru siifin himaati. Bakkan jiru siifin himaati. Dhiirummaa qabaannaan dhidhutta sodaa qabaachuu baannaan bakkan jiru siifin himaa joolee gaddista moo gadindistu? Anmoo ati qushashaw yoo inni fin akka si godhe san daras hin godhinati si direetin sin dandame gaafa si dire san ni beeyta yoo inni fin akka gingilchatti gingilchee lafa sin keenya abdi na argutes joolee san gadhiisuu baadhu qofa. Eenyu akram isa akkam isin godhu jiran? Gadhiisi jeeni gadi sindisuu baannaan amman dhufaa borgona mana eeggadha yoo ammaan tana dhufa. Eenyu isin tumu jira abdi moo eenyu faa dabarsitu isin tumu kun? Abdi si tumu jiraami laa joolee san qeensi harraa cabu qeensummaan harraa cabu hoggasin beeka waan si godhu tamaam. Tarraq jechuun miti yookaan anumaa jiraata yookaan sumaa jiraata magaalaa Yaman tana keessa tamaam joolee san waan takka godhi. Ana baanteeti an bakkan jiru sodaan teetiif sin sodaadhanii hootu siifin hima bakkan jiru siifin hima sodaatii qabaachuu baannaan. Anas sodaata sodaateetiin qaba abdi ammaan ta'e guyyaa kam guyyaa san amma
ta'isaatu ibdina qabsiitanii akka kaantu tabiraan jira. Ijoollee san gaddista moo gadindistu? Anama ijoollee si gaafachuu jira. Gaddista moo gadindistu? Nagaani jiraadhaa barbaannaan jiruuti ya nagaani jiraadhaa barbaannaan ijoollee san gaddisuu baannaan jiruuteetti si balleessan. Tamaam. Xarraq jechuun miti bakka ati jirtutti si dhufaatu eessa jirta? Bakka nan jiru nan gaaftini bakka ati jirtutti si dhufa. Bakka dhalaa tanaa si dhufa mush dhiiraa sitti hin barbaadoti. Mana kee jirtaami achin eeggadhu kalaas ijoollee san qofa qeensa irraa cabe irraa cabsi na ilaalta akkana si godhu. Dunia akkana jaasa maal na goote intal? Ana si sodaataami naatu si sodaataami na eegi mana keetitti si dhufa. Na eegi yooni sodaatan ta'e akkana sodaan ta'e qabu ni laata. Haga tana dura akkas yara gajetti naan ammaan tana gartee bakka isin kaalid dirtanii ijoollee qabsiistanitti keessattuu micciir qabsiistanitti naar kuteessa waan asi godhu. Amma booda garteemi sodaatan ta'e wallahi billahi naqaltamele amma booda akkas akkana siin injuu duniyaa. Mita naggootami yooni fi nan jalaa sino baasni. Daawwattootaa fi hordoftoota kiyya ono telefoona irra cufatanii agartaniimi. Telefoona irra cuftee an isii woomalam lubbuun ol baati malee gadi hin baatu. Amma booda duniyaa naafisiin wal faamna. Dirreen tana amma booda duniyaan sodaadha haana qabdu na qabnaa inumaa dhalaa akka tiyyaatiimi najjeesti malee anaan akka mataa jalaa qabatu hin jirtu. Amma booda kilmaan ijoollee gadi hin dhiisu bakka jirtu naa himi jeemi ni nimaaf haa dhufu sodaatii qabaachuu baannaan haa dhufu bakka jiru ni nimaaf jechuu maaliif jennaan soduma isaanii tun qabu amma booda garteemi namutu wal faama namutu ijoollee isaan qofa akkatti qeensa har'aa cabu ana amma booda kilmaadhaan biyya kana amma booda wallaahi jireenya kanan barbaadu jireenya kan ifiifillee du'eetiin namallee jechuu dura nama wal ficcisiisatiin ifiifis haana jeesanii jeemi amma booda hunda dura naa du'a sodaa nama takkaan qabu isaan hunda dura naa du'a maaliif jennaan ijoollee isaan qofa gaddisuu baatanii. Waan isaan godhu arguuf teessanii inumaa isin viidiyoo isin martee viidiyoo isiitu hatta yuutuub isin jalaa seenee ilaaluun fedhu. Akka tasaan irra yoggaan ifin ilaalu daaba kiyya hattee daaba kan kee intal daaba kan kee maaliin godha daabni maali magaalaan jiru daaba bitadhu suuqa jira bar dahabni suuqa jira. Akkuma dahaba suuqa raa bitatanitti nanis daaba suuqa raa bitadhe maallaqaa bitana fakkaatte kanaaf dalaga kana qabaannaan homo feetee mush daaba waan daaba walii bitta. Maaliif jennaan daaba kiyya hattitti daawwattoota fi hordoftoota kiyya warri isinilleen hajjechuu koomantiidhaan hattuu naan jettanii jirtanii an waan namaa wallaahi billaahi osoo astaa oltee itti naa jiru. Maaliif jennaan hayni namaa waan xiqqoon namaa tasseentee guddoo teessiraa balleessiti. Waan namaa itti naa jiru. Maaliif jennaan mana cabsinee sodaa ishee takka malatti isii manarraa deemti. Isiin akka tasaa mana kana nuti ciftee sanii nu qolloftee nuti illee nu horii namoo reedha. Mana keessatti ulaan ciftee nu biraa deemti. Horii nu seete jechuudha. Akkasii man isii kaarsa jiru cabsinee kaanis cabsinee waan keenya isii waan isii seete moo telefoona keenya inumaa uffata isii shaantaa gara jalaa uffata isii jala keessee isiin ulaa cufattee aariftittiin manarraa deemte. Akkasitti mana kaan keessa jiru cabsinee kaanis cabsinee meeshaa isii akkana walit diinee as facaafnee uffata isii jala shaantaa uffata isii akka gaggara galcheetti shaantaa jechuun shaantaa isii gama jalaati. Tamaam telefoona tii fudhadhe. Telefoona tii shaantaa gama jalatti awwaaltee isiin hattuudhaa ta'aan namaa awwaaltee deemtu. Waan nama awwaaltee kadeemtu isi tattuudhaa. Melee an waan isi itti hajamee yookaan maal naa godhoonni isi maal yoon ifin barbaadee suuqa jira akkanatti akka uffatatti uffachuudhaaf daaba bitadhee akkasitti akka uffatatti uffachuudhaaf suuqa jira suuqa dhaqeetiin bitadha jechuun waan namaatti naa jiru daaba kiyya hattee yaa hattitti hattuun isiidhaaf telefoon namaa fuutee awwaaltee shaantaa gama jalatti shaantaa huccuu gama jalatti awwaaltee deemtu isiidhaaf hattittiin maal isiin waan nama awwaaltee ifi waan kiyya irraa fuudhan deem barbaadee bileetti bakka bachiftee maqaa naan businani hattu ati hattuudhaawu waan nama awwaalee deemsii waan nama awwaalaawu kan waan nama awwaaltee deemsii hattuu nama sa'a faraddu nama seeti hattuu nama seeti isiin inumaa ammoo yaa duniyaa isin ijoollee san gadhiisuu baadhaadhaati yookaan akkana qeessarraa cabsaa isinii dhiiraawu yookaan biitana namni jechuun an biitan isinumaaf hin gadhiisaa magaalaa yaman isinumaaf hin gadhiisaa santaanaan wal faamna immoo bakka jirtu nuufi bakka jirullee isiniif hima sodaatti isin qabu bakka jiru isiniif wasafaa hottaa sodaatii qabaachuu baannaan anuun hin dhufaati naaf barbaadina ajeeba anuun hin dhufa mana kasanii karaa beekaami ijoollee san qofa gaddisuu baaddaa gaddisuu baannaan sa'a lama natti fudhatu
jiru tasan isin balleessuudhaaf soqon deegata kanatti fudhattuan. An nan beekta waan an ta'e ammoo joolumsan qofa gadhiisuu baadhaadhaati na agartan. Anuma gartee anuma tana arku teessan an urjiidhaa bara. Maal na seetan eenyu na seetanan urjiidhaa baran. Ammoo hogganii fidan dhufee ulaa sirra qofa ulaa banuun didina sodaatiyyaaf mana keessa hin oolina baaraydanii sagalee yoo dhageessan inni baaraydanii sin beeka. Sagalee yoo dhageessee duniyaa baaraydee mana keessa fiida sin beeka. Nin dhufaatii mana kan kee hoggan ulaa dhadhee qofa laa eenyu itti yoo nagaaftiin ulaan dadhaabnaan bani ana ta'uu beeki bani. Ulaan akkatti dadhaabnaan ala ulaan dadhaabnaan urjii dhufee beeki ulaan eelaa bani. Ulaa eenyu itteetu naa'uun gaafatin ulaa gobantee ana ta'uu ni beeyta ulaan dadhaabnaan ana ta'uu ni beeyta. Bannaan ana tara dhotte ana ulaan hoggan dadhaabte qofa bani sodaatii qabaachuu baannaan na sodaachuu baannaan ulaa hogganiif dhufee sirra daddee bani. Namni jechuu san booda namni wal jala hafaa namni wal garsiisee wal jala hafa. Yeroo hunda akkana jechuun faayidaa takka hin qabdu. Amma booda ijoollee gaddisuu baannaan wal faamna ka'a. Maaliif jennaan lafa tararraa wal xareena. Isin nu xareedanii nuti isin xareenu. Waa lama callaadha amma booda. Tilifoona kaasee cabaqutti hin jira. Ijoollee wayarra garumaan na gubate. Wayarra garaan na gubate. Abdi ammaan ittuma jee dhaasa tilifoona keessa osoo hin jiru hin qaanfatu. Abooyaa abdi garaa hagana Ooguste kana yoonii fi nanalaa maaniin guyyaa san sidiruu san sittiin dandameyaa abdi. Silaan guyyaa san mormatti si fixe. Harkatti harkaatan gootu silaan guyyaa san sirraa gabaabse har'a harkaatan gootu. Tamaam yoo inni qaama kan kee mallee gingilchee akka gingilchetti lafa sin keenye akka ati ayaa ilmoo namarraa yoo nan ayaa ilmoo namarraa sin baafne akka ati ayaan taane yoo nan sin goone yaa abdi na arguudhaa teessa. Santaana nama booda walii sitteenye tokko gana san booda jechuu nutis isinis amma booda wal faamne jechuu. Tamam. Ani sodaat sin qabu isin sodaatii qabaachuu baannaan asbaa namuutu wal faamna. San barbaannaan anis arra booda garteemi abdi akkasin godhaa duniyaa akkasin godhaa yoo hunduma keessanuu mana eeggadhaa boru. Ati wantidha jechuu ijoollee lamaan harkaa qabdan. Duniyaa atis abdii lamaan jechuu eesuma abdiitii fi abdii. Ammas faraanis hundi keessanuu duniyaa walumaanuu mana eeggadhaa. Sodaatii qabaachuu baannaan mana eeggadhaa. Akkasitti wal garsiifna hojiidhaan jechuu maaliif jennaan akkasin si godhaa bara urjii akkasin si godha duniyaa akkasin si godha jennee walidhaa jechuun faayidaan qabdu namni dharaan akka walii sodaa walii qabaachuu baannaan waltas baateeti jechuu wal garsiifti waan wal garsiiftu atis akka qaamaan akkootu qaamaan si dhufa santaanaan wal faamnaa wal garsiifna sodaa kan ta'e hagan takka qeensa kun xurii qeensa jalaa garteemi sanis ni saabu'an ati qabaachuu baannaan dirreen talabbaleetti ammoo ijoollee san qofa miidhuu mititi xiqqo jechuu xiqqoo akkanatti akka dhaati sorbabbeessaa isintu rijaalaa isintu dhiira san booda waliif tatteenya moo booda san barbaanan akka isin beetanitti isin hojjaana akka isin beetanitti micciir qabuun keessan sun dhukkuba natti taateen micciir qabuun keessan sun dhukkuba natti taate silaanii fi ijoollee ta'an qabdanii illee aadi bakka micciir qabdan sanitti cuggaara na qabuudhaaf deema. Bakki si micciir qabdanitti micciir gaddistammoo ijoollee lachuutu micciir fi kanaa miti isaan lachuutu gaddistammoo gaddistan gadhiisuu baannaan akkuma jee borganaa manatti na eeggadhaa isiniif hin dhufa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya isin dheeraddeetiin jira hanga inni fi viidiyoo biraa qabadde isin deebi'utti assalaamu alaikum warahmatullahi